Tolegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu staatiksituu yookiis biizinesi staatiksituu waliin eegallee turre jechuudha. Kun yeroo darbee isas chaaptar 1 waliin ilaalaa turre. Kutaa har'aa kana keessatti immoo inferential statistics kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera. Inferential statistics kan ilaalla jechuudha. Chapter 2 qabee 3 4 kana fa'i jechuudha. Kutaa irraa kana keessatti chapter 2 waliin ilaalla. Kutaa dhufu keessatti immoo chapter 3 jennee kanumaan itti fufnaa jechuudha. Garuu waan guddaan kan waliin ilaallu jechuudha. Inferential statistics kan jennu waliin ilaalla jechuudha. Gamanumaan kan isiniin jechuu barbaadu maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa taanu jajjabeessa isiniin jedha. Kan isin duukaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraati jechuudha. Mee kallattumaan gara mata duree keenya har'aatti ceenu. Innis maal jedha? Inferential statistics jedha. Inferential statistics jechuun maalidha? Akkuma beektanii statistiksiin gosa lamatu jira yookiis immoo bakka lamatti qoodama. Innis descriptive statistics fi inferential statistics jechuudha. Descriptive statistics jechuun maal gochuudha? It just describes the phenomena jedha. Kana jechuun maali? Descriptive statistics jechuun amala wanta tokko just maal gochuu qofaadha? Ibsuu qofaadha jechuudha. Ibsuu qofaadha jechuudha. Inni lammaffaan fiildiin statistics maalidha? Yookiis immoo branchiin statistics inferential statistics kan jennudha jechuudha. Inferential statistics jechuun garuu maal godhaa? Akkuma maqaa isaa irraa hubattanii inference godhaa jechuudha yookiin estimate godhaa jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf kana yeroo ilaaltan asirraati jechuudha. Use a random sample to learn something about larger population jedha. Samplii fayyadamte waa'ee large population tokko yeroo barattu jechuudha. Yookiin samplii fudhatta, samplii sanarraati waa'ee population tokko generalize yookiin estimate yeroo gootu jechuudha. So inferential statistics are statistical method used for drawing a conclusion about population based on information obtained from sample of observation drawn from that population jedha. Population jechuun waa'ee isaanii kan baruu barbaannu jechuudha. Amma fakkeenyaaf waa'ee household income isaanii qorachuu barbaada yoo ta'e population ko household sanadha jechuudha. Waa'ee household qorachuu barbaada yoo ta'e waa'ee household income household sanaan baruu barbaada waan ta'e population household sanadha. Sampiliin immoo namoota muraasa yookiis immoo household muraasa sana keessaa fudhadheetan isaan irratti yookiis daataa isaan irraa fudhadheetan waa'ee guutummaa household sanaa generalize godhaa jechuudha. Sampiliin ishee muraasa select keessaa taate jechuudha. Kanaaf iyyuu inferential statistics kan jennu maalidha? Sampilii muraasa fudhannee waa'ee population tokko estimate yookiin immoo test gaafa goonu jechuudha. Sampilii fayyadamne yeroo waa'ee maalii barru jechuudha. Karaa bira waa'ee population jechuudha. Kanadha garaagarummaan inferential fi descriptive jechuudha. Descriptive just phenomena tokko describe gochuu yookiin express yookiin ibsuu qofaadha. Inni kun garuu maalidha? Inference yookiin estimate gochuudha jedha. Kanaafi inferential statistics kun maal godha? Tokko kan inni involve godhu yookiin kan inni hammatu estimationidha. Lama hypothesis testing kanas ni hammata jechuudha. Purpose isaa immoo maalidha? To make decisions about population character. Decision kennu yookiin murtee kennu waa'ee maali? Waa'ee population, waa'ee amala population tokko jechuudha. Purpose inferential statistics jechuudha. Process akkamii keessa immoo akkam process goona jechuudha. Population as jira, jalqaba population jira. Population sana keessa sample select goona. Processing inferential jechuudha.
saampilii erga select goone saampil staatikii baafannaa jechuudha. Staatiksii fi staatistikiin garaagaridha. Kan saampil staatikii yeroo duraa isinitti meera. It is numerical value of a sample jenneerra. So erga saampilii baafate saampil staatikii baafata. Fakkeenyaaf saampil staatik kan jennu mean of the sample jechuudha. Erga mean of the sample yookiin sample staatikii baafate jechuudha. Maal godha? It estimate and test the population parameter jechuudha. Sample staatikii kana baafata isaa booddee estimate godha jechuudha. Waa'ee population parameter akkasuma test godha jechuudha. Test gaafa jennu hypothesis testing kan jedhu kutaa ittaanu keessatti ilaalla. So dhumarratti erga sample staatikii baafate estimate akkasuma test godha jechuudha. Population parameter kana keessa darbeetidha inferential processing jechuudha. Jalqaba population achi keessa sample filata, achi keessa sample staatikii baafata. Sample static kan jennu immoo mean of the sample ta'uu danda'a, sample standard deviation ta'uu danda'a. Achirraa immoo maal godha? Waa'ee population parameter maal godha? Estimate godha akkasuma test godha jechuudha. So amma har'a kana keessatti estimationidha kan deeply ilaallu jechuudha. Kanaaf iyyuu amma statistical estimation kan jennu maalidha jennee haa ilaallu. Kutaan keenya har'aa estimationidha waan ta'eef. So estimation jechuun estimation is the process of determining a likely the value of the population parameter jechuudha. Based on collected from the sample jedhu. Estimation jechuun adeemsatti maal goonu jechuudha. Maal murteessinu jechuudha. Value of population parameter maal irratti hundoofne information sample sassaabanne sana irratti hundoofne waa'ee maalii yeroo value population tokko determine goonu maal jenna jechuudha. Kana estimation jenna jechuudha. Estimation is the use of sample statistics to estimate corresponding population jedha. Sample statikii fayyadamne yeroo corresponding population parameter keenya maal goonu jechuudha. Estimate yookaan predict goonu maal jenna? Estimation jedha. Gabaabumatti objective in estimation keenya immoo maalidha? The objective of estimation is to determine the approximate value of unknown population parameter based on or on the basis of sample static jechuudha. Kana jechuun purpose isaa yookiin objective in estimation keenya maal gochuudha? Approximate value of unknown population parameter unknownidha. Kanaaf iyyuu maal goona jechuudha? Sample static keenya irratti hundoofne maal gochuudha? Approximate value of population parameter keenya yeroo isa unknown ta'e sana ittiin maal goonu jechuudha? Determine goonu jechuudha. Objective isa kanadha jechuudha estimation keenya. So termoota muraasa akkuma durasanii kaase sample static population parameter kan jennu ni jijjiru. Sample static akkuma isiniin jedhe sample static is a numerical value of a summary character of a sample. Kana jechuun numerical value dha yeroo ibsinu jechuu yookiin lakkoofsaan yeroo ibsinu. Amma sample meaning keenya kudhan yoo jenne maal jechuudha? Inni kun static yookiin sample static. Standard deviation sample tokko 15 yoo jenne fakkeenyaaf inni kun sample static jenna. Population parameter kan jennu immoo amma fakkeenyaaf meaning namoota 10 tokko meeqa yoo jenne 5 otoo jenne fakkeenyaaf population parameter jenna. Yeroo numerically dhaan ibsinu. Fakkeenyaaf total annual GDP biyya tokko waggaatti 1,000 yoo soo jennee murteessine inni kun population parameter jenna jechuudha. Maaliif numerically dhaan gaafa ibsinu yookaan lakkoofsaan jechuudha. Inni kabiraan estimatory fi estimate kan jennu jechuudha. Estimator jechuun estimator of a population parameter is sample static used to estimate or predict the population parameter jechuudha. Kana jechuun estimator of population parameter jechuun sample static maal gochuuf nu fayyadu jechuudha. To
to estimate or predict population parameter. Population parametry predict yookiin estimate gochuuf sample static nu fayyadu maal jenna estimatory dha jenna. An estimate jechuun immoo an estimate of population parameter is a particular numerical value of a sample static obtained through sampling jechuudha. An estimate of parameter jechuun particular numerical value maal gochuun nu fayyadu maal particular numerical value sample static maal irraa argame jechuudha. Sampling irraa kan argannu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gidduu galeessa yookiin sample mean keenya 10 yoo arganne isheen kun maal jenna? 10 isheen jennu kun maalidha? Isheen estimate jedhamti jechuudha. It is a particular numerical value of sample static obtained through sampling jechuudha. Estimationiin jalqaba population random sampling jira. Isaa booddee static baafattu. Then estimate gootu jechuudha. Waa'ee population parameter estimation process sanuma irra deebi'e. So sana keessatti immoo every member of population has same chance of being selected kan jennu jechuudha. Random sample kan jennu kanaafidha jechuudha. Maaliif hundi carraa sample sana keessatti haammatamuu danda'uu qabu kan jedhu yookiin non zero chance qabu kan jennu random sample dha jechuudha. Kanaaf population achi random sample fudhannaa static keenya baafannaa estimate goonaa jechuudha. Sana booda waa'ee population parameter keenya inni kabiraani karaan ittiin estimate goonu lamatu jira. Innis point fi interval estimate kan jennu jechuudha. Point estimate kan jennu it is a single value used as an estimate of population parameter jechuudha. Single value maal gochuuf nu fayyadudha? Population parameter keenya estimate gochuuf nu fayyadudha jechuudha. Yookiin predict gochuuf nu fayyadu. Fakkeenyaaf sample static keenya walqixa 15 yoo jenne jechuudha. 15 kuni maal goote jechuudha? Population parameter keenya 15 jechuudha. Average jechuudha. Sample mean keenya 15 jenna. So amma 15 kun population parameter keenya 15 dha jettee nutti himti jechuudha. Yookiin erga sample keenya irraa 15 arganne mean isaa jechuudha. Yookiin average isaa population parameter average 15 dha jennee yeroo estimate goonuu jechuudha. Single value or point estimate kan jennu jechuudha. Point estimate jennaani jechuudha isa kana. Single value fayyadamne yeroo population parameter keenya predict goonu. 15 arganne sample mean keenya yookiin average sample mean keenya. Kanaaf population parameter average insa 15 gaafa jennu point estimate jenna. Interval jechuun garuu akkana miti. Interval estimate jechuun a range or interval of number believed to include unknown population parameter with certain degree of assurance jechuudha. Kana jechuun immoo akkasa kana amma isa kana keessatti sample meaning 15 waan ta'e population meaning 15 jenne estimate goone isa kana garuu range of value fayyadam interval fayyadam with maal jedha a certain degree of assurance confidence interval kan jedhuun dhufa. Kana jechuun interval estimate gaafa jennu lower confidence limit jira, upper jira. So unknown population parameter keenya isaan lamaan isa lower fi upper sana gidduutti argamaa jechuudha. Range yookiin interval isaanii sana gidduutti jechuudha. Kana jechuun isheen point estimate jirti. Point estimate sana fudhanne lower confidence limit jira, upper confidence limit jira. So interval sun maal jechuudha? Upper limit fi lower limit sana gidduutti argamaa jechuudha. Interval estimate kan jennu. So amma fakkeenyaaf population kana qabna. Point estimate gaafa jennu meaning keenya 50 jenna amma kana. Point estimate jechuudha. So population parameter keenya 50 dha jechuudha. Unknown population parameter. Point estimate gaafa fayyadamnu jechuudha. Interval gaafa jennu garuu I am
95 confident that population parameter mean is between 40 and 16 jechuudha. Kana jechuun intervaaliin sun yookiis immoo meaniin keenya suni 50 gamma 50 kuni confidence interval percentage 95 maalidha jedha akka meaniin population parametrii keenya 40 fi 60 gidduutti argamu 95% confident dhaanii jechuudha. Kana jechuun I am 95 confident, so 95% confident that population parameter mean is between 40 and 16 jechuudha. Ani maalidha jechuudha percentage 95 ofittan amana maal ta'uusa population parameter meaning keenya 40 fi 60 gidduutti argamuusaa jechuudha. Hamma kana ofittan amana jechuudha. So akkuma isinitti point estimate single value fayyadamne yeroo population parametrii keenya estimate goonudha jenneerra. Inni kun immoo maal jedha it gives little information about how close the value is to the unknown population parameter jedha. So akkuma isinitti fakkeenya fudhachaa ture sample meaning sadii jenna point estimate jenna. Inni kun immoo kana jechuun unknown population parameter in keenyas meaning sa sadiidha jechuudha. So corresponding value qabu amma sample static and their corresponding population parameter kan jennu jechuudha. Static in sample if yoo ta'u parameter in population if amma sample mean kan jennu ishee kanaan bakka buuti. Ishee kanaan population parameter keenya estimate goona jechuudha. Population parameter kan jennu bifa u kanaatiin bakka buuti. Variance sample keenya kana yoo ta'u maalittiin estimate goona variance of parametri keenya. Standard deviation kanaan bakka buuti. Isheetiin immoo maal estimate goona standard deviation parametri keenya. Proportion keenya kana proportion sample kana yoo ta'u isaatiin maal goona parameter proportion keenya estimate goona jechuudha. Corresponding value isaanii yookiin bakka bu'ee isaanii jechuudha. Inni kabiraan property of good estimate jechuudha. Property good estimate kan ta'an inni jalqaba unbiasedness dha. Unbiasedness gaafa jennu an estimator is said to be unbiased if its expected value is equal to the population parameter it estimates that. Kana jechuun estimation in keenya tokko unbiased dha jechuuf maal ta'uu qaba estimator in keenya maal ta'uu qaba expected value of sample mean should be equal to population parameter jechuudha. Population parameter it estimate jechuudha. Expected value jechuun for example when expected value equals to population parameter kan jennu sample mean is unbiased estimator of population parameter. So an expected sample meaning keenya population meaning keenya wajjin yoo wal qixa ta'e unbiased dha jechuudha. Expected value of sample mean jechuun different outcome irratti gaafa hundaa'u jechuudha. Outcome tokko qofa irratti osoo hin taane expected value kan jennu different outcome irratti hundaa'e yookiin probability irratti hundaa'e sample meaning keenya yookiin expected value argannu population parametri mean isa duukaa gaafa wal qixa ta'u jechuudha. Population meaning walii wal qixa gaafa ta'u unbiased dha jechuudha. The mean of a single sample will probably not equal the population mean, but the average of mean of repeated independent sample from a population will equal to the population mean jechuudha. Unbiasedness keessatti single sample mean tokko population mean wajji wal qixa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu average mean of repeated independent sample jechuudha. Inni maal wajji wal qixa ta'uu qaba jedha population mean wajjin. Single qofa otoo hin taane expected value different outcome irratti hundaa'e average nuyi baasnu maal ta'uu qaba population mean wajjin wal qixa ta'uu qaba. Malee individually tokko yookiin single tokko fudhannee yoo hojjenne garaagari ta'uu danda'a. So inni lammaffaan maalidha mean minimum variance ta'uu qaba. Kana jechuun an estimate which has minimum standard error is good estimator jedha.
minimum standard error yookiin variance kan qabu minimum variance kan qabu good estimator dha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf variance yookiin variance mean fi variance sample fi variance population xiqqoo yoo ta'an maalidha? Good estimator dha jenna. Yoo kanan taane garuu good estimator jechuun dandeenya. Variance isaanii baay'ee walirraa fagoodha yoo ta'e jechuudha yookiin variance guddaa qabu yoo ta'e baay'ee gargar yoo ta'an good estimator miti jechuudha. Kanaaf minimum variance kan jennu isa kanadha. Inni kabiraan consistency dha. Property of good estimate kan jennu. Consistency kan jennu an estimator is said to be consistent if it is probability of being close to parameter it estimate increase as a sample size increase jedha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf saampilii xiqqaa fi saampilii guddaa fudhanne gaafa estimate goonu akkuma saampiliin keenya dabalaa deemuun population sample statikii fi parametriin keenya walitti dhiyaachaa deemuu qabu jedha. Sample size keenya guddaa fudhanne yoo fayyadamne jechuudha maal ta'uu qabu? Parametriin keenyaaf sample statikiin keenya walitti dhiyaachuu qabu. Asirraa akkuma argitan asitti maal jenna? Asitti n keenya yookiin n jechuun sampiliin keenya 10 dha. Asitti 100 dha. Asirraa yoo hin hubattu ta'e akka xiqqoo waan taateef walirraa fagoodha. Population parametrii fi maaliin keenya sample statikiin keenya jechuudha. Asitti immoo baay'eetti dhiyaachaa dhufe jechuudha. Baay'eetti dhiyaachaa dhufe gaafa n keenya yookiin sample size keenya meeqa fudhanne 100 gaafa fudhannu immoo walitti dhiyaachaa dhufu jechuudha. Sample statikiin keenyaa fi parametriin keenya jechuudha. Kanaaf consistency jechuun sample size guddisnee gaafa fudhannu maal ta'uu qaba jechuudha. Parametriin keenya maalitti dhiyaachuu qabaadha. Sample statikiin keenya parametriitti baay'ee dhiyaachuu qaba yookiin immoo estimationiin keenya gara dhugummaansaa baay'ee guddachuu qaba. Probabilityin dhugaa ta'uusaa guddachuu qaba jedha. Interval estimationiin akkuma isinitti hime intervalii tokko fayyadamne gaafa population parametry estimate goonudha. Isa turra baay'ee filatamaadha. Single value estimate convey little information about actual value of population parameter about accuracy of estimate. Gaafa point estimate fayyadamnu accuracy isaa baay'ee xiqqaadha. Maaliif point single value tokko fayyadamne population parametering kanadha jechuun carraan dhugaa ta'uusaa xiqqaadha. The probability of getting sample static value that exactly equal to the corresponding population parameter is usually quite small. Carraan single value fayyadamne population parametry keenya isa dhugaa argannu yeroo baay'ee xiqqoodha jedha. Kanaaf iyyuu intervalii yoo fayyadamne irra filatamaadha. Intervalii yoo fayyadamne jechuudha. Maaliif an interval estimate which locates population parameter within interval with level of confidence is needed jedha. Kana jechuun confidence interval jechuun a range or interval of number believed to include unknown population parameter jechuudha. Confidence interval jechuun intervala yookiin numberii yookiin lakkoofsa wayii maal qabata jedhamee yaadamuudhaaf unknown population parametriin isaan gidduutti argama jennee kan nuyi yaannu jechuudha. Confidence interval jechuudha. So confidence interval or interval estimate has two components jedha. One, a range or interval of value jedha. Two, an associated level of confidence jedha. Ega confidence level kan jennu jira probability that unknown population parameter within the interval jedha. Kana jechuun fakkeenya percentii 95 confident dha jechuun unknown population parameter keenya probability inni isaan gidduutti kufu jechuudha.
Kana jechuun kana amma percentii 95 confidently dha gaafa jedhu ani percentii 95 ofitti amanaa. Maal ta'uusaa unknown population parametriin keenya range kana gidduutti argamuusaa jechuudha. Percentii 95 confidently dha. Inni ka biraan 1 minus alpha percentage jedha. Inni kun immoo maal jedhama? Significance level jennaanii jechuudha. 1 minus alpha percentii kan gaafa ibsinu significance level jennaa jechuudha ishee kana. Inni percentii 95 kun maal jechuudha? Confidence level gaafa jennu ishee kana immoo significance level jennaanii jechuudha. Significance level or alpha kan jennu immoo it is the probability that parameter is not within the interval. Amma percentii 95 hamma kana gidduutti argama jedheen amana ergan ta'e percentiin 5 ishee hafte sun immoo maalidha? Sana gidduutti hin argamtu jechuudha. Percentii 5 population parametriin keenya sana gidduutti hin argamu jechuudha. Percentii 95 ofitti amanta yoo ta'e 5 immoo carraa isheen achi keessatti argamuu hin dandeenye jechuudha. Probability that parameter is not within the interval. Interval sana keessatti carraa isheen hin argamne. Significance level isheenis alfaadhaan bakka buutii jechuudha. Yeroo baay'ee typical value fayyadaman percentii 99, percentii 95, percentii 90 fa'i kana fayyadamna jechuudha. Yeroo baay'ee kanneen fayyadamna. Confidence intervalii population mean tokko gaafa barbaannu jechuudha. Wanta consider gochuu qabnutu yookiin conditionii garaagaraatu jira. There are different conditions to be considered to construct confidence interval of population mean jedha. Conditionoota garaagaraa yeroo confidence intervalii keenya barbaannu conditionii ilaallu baay'eetu jira. Inni jalqabaa large sample size when standard deviation of population is known jechuudha. Standard population tokko knownii ta'e large sample size yoo ta'e formula akkamii fayyadamna? Large sample size kan jennu for sufficiently large sample size n greater than 30. The sampling distribution of sample mean is approximately normal jedha. Kana jechuun large sample size gaafa jennu n keenya greater than 13 yookiin 30 ol yoo ta'edha. Yeroo kana maalidha? Sample mean keenya approximately normalidha yookiin normal distribution fayyadamna jechuudha. Table normal distribution jechuudha. Yookiin immoo z table jettanii beektu mitiire. Statics waanii keessatti ilaaltaniitu waan ta'eef jechuudha. Z table keenya fayyadamna jechuudha. Maaliif? Approximately normal distribution waan ta'uuf jechuudha. Large sample size ta'e standard deviation in population keenya known gaafa ta'u. So amma jalqaba maal goona? Significance level keenya baafanna. Significance level jechuun 1 minus alpha jechuudha. Alpha jechuun maalidha? Confidence ishee percentii 95 sana jechuudha. Ishee irraa hir'isne confidence intervalii keenya argannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf sampling keenya kanadha. Isheen kun point estimate dhaan ishee argamtu jechuudha. Point estimate dhaan gaafa argamtu ishee kana. Isaa booddee plus or minus z of alpha over 2 times iddoo kana maaltu jira? Population standard deviation jira. Over jenna n square root of n jenna jechuudha. Kana jechuun immoo plus or minus kana yeroo lamatti qoonnu sample mean yookiin immoo x mean minus z of alpha over 2 times population standard deviation over jenna square root of n jenna, or mean of a sample or point estimate plus z of alpha over 2 times standard deviation of the population over square root of n jennet barbaanna jechuudha. A is to be chosen by researcher. Most commonly are 0.25. Kana jechuun 0.25 jechuun 0.05 jechuun percentii 95 jechuudha.
confidence interval confidence leveling keenya jechuudha. Isheen kun alfaan kun immoo percentage jechuudha. Yeroo baay'ee kan fayyadamnu 0.05 0.1 0.01 kan fayyadamnaa jennu duras dubbanneerra waan ta'eef inni biraan conditioning biraan maalidha? Large sample size and when alpha is unknown jedha. Large sample size ta'e alphaan unknown yeroo ta'e condition isa kan. Whenever alpha is not known and the population assumed normal, the correct distribution to use the t-distribution with any minus degree of freedom jedha. However, for large degree of freedom, net distribution is approximated well by z distribution jedha. Kana jechuun otoo maal yeroo large sample size ta'e standard deviation in population keenya immoo unknown ta'u osoo fayyadamne maal fayyadamne gaariidha t distribution otoo fayyadamne gaariidha. Garuu sana gochuun maalidha jedha. Sana gochuun baay'ee filatamaa miti. Yeroo baay'ee inni kun maaliin approximate ta'a jechuudha z distribution. Kanaaf iyyuu large sample size ta'e yookiin 30 ol ta'e population standard deviation in keenya unknown gaafa ta'u z distribution fayyadamuun caalaatti filatamaadha jechuudha. Caalaatti filatamaadha. Large sample size akkuma isinitti hime dhibba tokko kanarraa maal hir'istu 1 minus ishee kana gaafa hir'istan jechuudha. 1 minus alpha confidence levelii keessan argattu. Isaa booddee maal gootu x sample mean yookiin point estimate dhaan ishee argattan plus or minus z of alpha over 2 times standard deviation of mean sample mean jechuudha. Sample over square root of n jechuudha. Asitti population standard deviation unknown waan ta'eef maal fayyadamtu? Standard deviation of sample keessan fayyadamtu jechuudha. SC keessan jechuudha. Kanaaf conditioning inni lammaffaa kun kana fakkaata. Conditioning jalqaba large sample size population standard deviation known. Inni kun immoo large sample size population standard deviation is unknown. Yeroo unknown ta'u large sample size ta'e z distribution fayyadamna. Large sample size population standard deviation known gaafa ta'u z distribution fayyadamna jedha. Condition sadaffaan isin jira isa sillaalla amma isa kana irratti example fudhanne haa ilaallume. An epidemiologist studies the blood glucose level of random sample of 100 patients. The mean was 170 with standard deviation 10 jedha. Construct the confidence interval of the population mean jedha. Kana jechuun amma asirraa given keenya jechuudha. N keenya sample size keenya 100 nuuf kenname. Isaa booddee mean point estimate keenya meeqatu nuuf kenname? X mean keenya 170 nuuf kenname. Kabiraan SC keenya nuuf kenname. SC keenya nuuf kenname inni 10dha. Confidence leveling keenya moo meeqatu nuuf kenname? Percentage 95 nuuf kenname. So as keessatti conditionii isa kamtu nuuf kenname jechuudha. Conditionii lammaffaa large sample size dha. Standard deviation in population unknown dha. Kan sample nuuf kenname jechuudha. Kanaaf iyyuu maal fayyadamna jechuudha? Z fayyadamna jechuudha. Z distribution. Yeroo fayyadamne hojjennu x sample of point estimate plus or minus z of alpha over 2 times s over square root of n jechuudha. Kana jechuun immoo asirraa akka argitanitti 170 isheen kun 170 dha. X baariin keenya jechuudha. 170 dha plus or minus 1.96 times 10 over 1 square root of 100 jedha. Kana jechuun eessaa dhufte isheen kun? Eessaa dhufte yoo jettanii 9.5 kuni eessaa dhufte jechuudha. Ishee kanadha jechuudha. Z of alpha over 2 ishee jennu jechuudha. Akkamitti argattu isinitti fakkaate ishee immoo
akkamitti argattu teebiliin siniif kennama yeroo baay'ee teebiliin normal distribution z distribution fayyadamnenne z siniif kenna jechuudha z distribution keessan siniif kenna achi teebilii irraa barbaaddu jechuudha maal gootu amma percentii 95 confident dha jechuuni normal distribution graafii isaan yaadattu yoo ta'e akkana ta'e akka kanatti kaafama oddoo kana 0 tu jira jechuudha isaa booddee percentii 95 keessanii kana gidduudha haa jennu kana gidduu yoo ta'e percentii 95 kana gidduudha confidentii kan sin taatan jechuudha isheen asiin hafte kun isheen karaa bitaa kana duwwaa tuqaa duwwaa 2.5 asiin duwwaa tuqaa duwwaa 2.5 jechuudha jechuun percentii 5 jechuun bitaadhaan meeqa percentii duwwaa tuqaa 2.5 mirgaan percentii 2.5 jechuudha percentii 2.2 percentii 2.5 bitaaf mirgaan jechuudha percentii 5 jechuun lamatti yeroo qooddan lamatti qooduu qabdu jechuudha 95 confident jechuun kana gidduu yoo dhuunfate bitaan kan jiru percentii 2.5 mirgaan kan jiru alfaan keenya 2.5 ta'a jechuudha kanaaf maal gootu teebilii irraa jechuudha bakka duwwaa tuqaa 2.5 jirtu barbaaddattu jechuudha eessatti argamti percentiin duwwaa tuqaa 2.5 percentii 5 lamatti qoodne percentii meeqa arganne 2.5 arganne jechuudha isa immoo eessa arganna 2.5 keenya duwwaa 2.5 keenya jechuudha eessa arganne jechuudha asirraa gaafa barbaannu teebilii keenya kanarraati jechuudha naannoo kana dhuftola bakka kanatti argamti jechuudha bakka kanatti asirra dhuftu isaa booddee asiin immoo bakka kanaa jirti jechuudha so asirraa 1.9 fudhattanii ishee kanarraa immoo maal fudhattu jechuudha 6 kana duwwaa tuqaa 6 kana fudhattu jechuudha kana jechuun 1.9 asirraa dhufti jechuudha dura alfaa keessan lamatti qooddu jechuudha alfaa keessan lamatti qooddu ishee lamatti qooddanii teebilii irraa gaafa dhuftanii barbaadan teebilii irraa bakka kamitti argamti jechuudha sarara kanaan kolominii kanarra eessa jirti roowuu kanarraa 1.9 as jirti kolominii keenya irraa immoo duwwaa tuqaa 6 bakka kana jirti intersectionii isaanii bakka kanattidha jechuudha kanaaf bakka intersectionii sana bakka intersectionii keessanitti duwwaa tuqaa 2.5 keessan argattu jechuudha iddoo kanatti akka kanaatti barbaaddu teebiliin gosa garaagaraadhaan kennama akkuma isiniif kenname sanatti barbaaddu yeroo baay'ee salphaadhaan kuni search gochuun teebilii irraa jechuudha barsiisaan z distribution gosa garaagaraa jira waan ta'eef akkaataatti fayyadama isaa isinitti hima isan isiniif kenne sanaan barbaaddu ani garuu kana filadhee isinitti hima bifa kanaan barbaaddanii bakka duwwaa tuqaa 2.5 kana dhuftaniiti gaafa z irra barbaaddan asirraa 1.9 isiniif ta'a jechuudha z of alpha over 2 kan jennu ishee kanadha jechuudha kanaafiyyuu ishee 1.9 sana arganne jechuudha z of alpha over 2 kan jedhu so sample standard deviation keenya 10dha jechuudha kana yeroo waliin baay'istanii idaatan meeqa hir'istan meeqa isiniif ta'a 168.4 duwwaa 4 isiniif ta'a jechuudha yoo idaatan immoo 171.9 isiniif ta'a jechuudha so kana jechuun we are 95% sure that mean blood glucose level of population lies between 68.05 and 171.96 jechuudha blood glucose kun 95% confidentidha maal gidduutti argamuunsa 168.04 fi 171.9 gidduutti argamuunsa percentii 95 shuuriidha yookiin confidentidha jechuudha kanaafiyyuu confidence intervaliin keenya warreen kana lamaan siniif taati jechuudha so kana fakkaata jechuudha inni ka biraan conditionii biraan small sample size and when population standard deviation is unknown conditionii sadaffaan maalidha sample size xiqqaadha yookiin immoo 30 gadi jechuudha 30 gadi ta'e
Population standard deviation immoo unknown gaafa ta'u maal fayyadamna t fayyadamna. If population standard deviation is unknown, then sample mean from sample size n are t distributed with n-1 degree of freedom jechuudha. Degree of freedom keenya baafanna. Degree of freedom jechuun 1 minus n-1 jechuudha. Kana jechuun degree of freedom gaafa jennu amma fakkeenyaaf meeqa fayyadamne sample keenya 10 fayyadamne maal goon miinii barbaad. Miinii gaafa baasnu 3 nuufaa dhufu amma fakkeenyaaf x baariin keenya 10 fayyadamne jechuudha. 10 fayyadamne yookiis immoo saampiloota 10 fayyadamne sample miinii keenya 3 arganna. Sana keessaa n-1 degree of freedom gaafa jennu 10-1 jechuun meeqa 9 jechuudha. Salgan kuni maalidha jechuudha? Firiidha. Jijjiiramuuf firiidha yookiin bilisadha jechuudha. Achi keessaa tokko maalidha? Bilisa miti jijjiiramuuf jechuudha. n-1 degree of freedom gaafa jennu sample 10 fayyadamne sample miinii fakkeenyaaf 3 arganne. Sana keessaa 9 maalidha? Sample fayyadamne keessaa 9 bilisa maal ta'uuf jijjiiramuuf. Achi keessaa tokko maalidha? Jijjiiramuuf bilisa miti jechuudha. So n degree of freedom kan jennu kanadha. Yeroo kanammoo t fayyadamna with n-1 degree of freedom jechuudha. So maal goona? Confidence level keenya 1 minus alpha jenne arganna. Isaa booddee maal goona? X bar jenna akkuma dura plus or minus t of alpha over 2 times n-1 degree of freedom jechuudha. Times sample standard deviation over n square root of n jechuudha. Fakkeenya ilaalu. Average earning per share for 10 industrial stock randomly selected from those listed on the Dow Jones Industrial Average was found to be x is equals to 1.86. X bari jechuudha. Ishee kana x bari jedha. Standard deviation of meeqa jedha? 0.396 jedha. Calculate 99% confidence level interval for average earning per share of all industrial listed on the Dow Jones Industrial Average jedha. Solution yaa ilaalu. Kana jechuun amma kennama keenya duras kennama keenya adda baasu. Nniin keenya yookiin sample size 10 tunuuf kenname 30 gadi jechuudha. Population standard deviation unknown. Kanaafuu sample standard deviation nu kenname meeqa? Duwwaa tuqaa 3 9 5 jechuudha. Confidence interval keenya percentage 99 jechuudha. Percentage 99 hamma kana ofitti amanaa jechuudha. Point estimate meaning keenya yookiin x baariin keenya 1.89. Yeroo kana maal fayyadamna? T fayyadamuu qabna jechuudha. Akka conditionii sadaffaa yookiin keesii sadaffaatti jechuudha. T fayyadamuu qabna jechuudha. T distribution. Kanaaf egaa amma maal goona jechuudha? Inserting the value into the formula gives the result. This value can be placed on the graph to see relationship between distribution of sample mean yookiin x bar and T distribution or student T distribution jedhama. T distribution suni. So yeroo sana maal goona? T keenya dhaqnee barbaadan. Kana jechuun amma x baariin keenya 1.85 tunuuf kenname miti. Formulicha gaafa galchinu 1.85 plus or minus 3.2498 times 0.39 over square root of 10 jedha. Akkamitti arganne jechuudha? Isheen kun alpha t of alpha over 2 times n-1 degree of freedom dha jechuudha. Isheen 3.2 isheen moo eessa argan? T table keenya deemnee barbaadanna jechuudha. T table irra. T table moo eessa argan? Akkuma dura isinitti hime lamatti qoonna. Ishee maal argannu? 99% hir'isuu 1 jechuun meeqa? Yookiin 1 minus 99% jechuun 1% jechuudha. 1% keenya gaafa lamatti qoonnu immoo meeqadha? 1% keenya lamatti qooda meeqa argattu?
0.005 argattu lamatti qooddanii jechuudha. Isaa booddee degree of freedom n minus 1 jechuun 10 hir'isuu tokko jechuun 9 jechuudha. Kanaafiyyuu maal gootu lamatti qooddanii alpha over 2 keenya 0.05 arganne asiiti jechuudha. 1% lamatti qoodne. Degree of freedom keenya n minus 1 10 hir'isuu tokko jechuun 9 jechuudha. So maal gootu t distribution irraa maal gootu asirraa duwwaa tuqaa duwwaa 5 asirra dhuftanii ilaaltu. Isaa booddee 9 immoo asirraa eessa jirti? Bakka kana jirti jechuudha. Intersection ishee irra gaafa dhuftanii maal gootu value barbaadan sana argattu. So 3.24 kan jettan toora kanarraa argattu jechuudha. Kuni dheeraa ture ana turraa kutee screenshot godhee isinitti agarsiisa malee jechuudha. T distribution fi Z distribution isiniif kennan akkaataatti barbaadan baruu malee. Amma inni degree of freedom 9 argattanii asii alpha over 2 keessan alfaan keenya percentii tokkodha. 199 jechuun percentii tokko sana immoo lamatti qoodu bitaan mirga waan ta'eef jechuudha. So asii row irraa 9 irra dhuftanii ilaaltu, kolominii irraa duwwaa tuqaa duwwaa 5 bakka jirtu ilaaltu, intersection ishee barbaaddattu. Isaa booddee value barbaadan sana argattu jechuudha. Inni kun haalatti barbaadan barraan salphaadhaan siniif kennama. So value sana gaafa galchinu 1.85 plus or minus 3.2498 times standard deviation in Kenya meeqa 0.395 jechuudha. Over square root of 10 gaafa jettanii meeqa argattu jechuudha. 1.4 fi 2.257 jechuudha. Yeroo hir'istan ishee jalqabaa kana argattu. Yeroo idaatan 2.257 kana argattu jechuudha. So percentii 99 confidentidha jechuudha. Maatti confidentidha? Population meaning keessan 1.445 fi 2.257 gidduutti argamuusaa percentii 99 confidentidha jechuudha. Yookiis immoo average earning per share industry sana hunda kanan gidduutti argamuusaa percentii amma kana confidentidha jechuudha. Fakkeenya tokko siniif dabaleetan xumura waa'ee isa kana irratti jechuudha. A random sample of 900 workers showed average height of 67 inches with standard deviation of 5 inches jedha. Inchii meeqa? 5 jechuudha. Standard deviation average height isaanii yookiin x baariin keenya meeqa? 67. N keenya 900. N is equals to 900. X baariin keenya 67. Standard deviation kan. So gaaffiin gaafatamne percentii 95 confidence interval fi percentii 99 confidence interval irratti maal goona jechuudha. Estimation yookiin confidence interval keenya barbaannaa jechuudha. Amma percentii 95 irratti Z distribution fayyadamne hojjenne irra waan ta'eef isa ofii yaaltu ani isa kamsinii hojjedha jechuudha. Percentii 99 kana fayyadame jechuudha. Kanarraa hojjetamee jira. Pause gootanii ilaaluu dandeessu. Percentii 95 fayyadamne. Ani garuu biirra kan jiru percentii 99 fayyadamne akkamitti akka hojjennu. Isa akkamitti hojjenna isinitti fakkaate jalqaba n minus 1 minus confidence interval level keenya jechuudha. Percentii 99 jechuun meeqa nuuf ta'a? Yookiis immoo 1 minus alpha. Percentii 90 jechuun percentii tokko jechuudha alpha. Yeroo sana percentii 99 arganne jechuudha. 1 minus alpha percentii tokko jechuudha. Alfaan keenya meeqadha? Duwwaa tuqaa duwwaa tokko jechuudha. Percentii tokko jechuudha. Alpha keenya lamatti gaafa qoonnu 0.05 arganna. 0.05. Isaa booddee Z immoo fayyadamna. Maaliif? N keenya baay'ee guddaadha. 30 ol inumaayyuu 99 waan ta'eef. Population standard deviation maalidha? Unknown. Yeroo kana maal fayyadamna? Baay'ee large size waan ta'eef N keenya Z distribution fayyadamna jechuudha. So amma maal goona?
alpha over 2 keenya kana 0.005 keenya maal goona teebilii z irraa ilaallaa jechuudha. Mee duubatti deebine bakka silaa teebilii z irraa haa ilaallu. Z keenya z teebilii haa ilaallu. Z teebilii irraa gaafa ilaallu maal goona 0.005 keenya dhufneet ilaallaa jechuudha. Yeroo laaltanii asirra deemtanii yeroo dhuftanii iddoo kana yeroo dhuftanii jechuudha. Directly 0.05 argattan z distribution irraa jechuudha. Kan baay'ee itti dhiyaatu fudhattu jechuudha. Kanaafiyyuu kan baay'ee itti dhiyaatu 0.0049 kanadha jechuudha. Inni immoo maal irratti argama? 2.5 asii 2.5 dha kolomiin irra. Maali roo irraa 2.5 kolominii keenya irraa immoo 0.049 irratti argama jechuudha. Kanaafidha iddoo sanaatii dhufti jechuudha. Yeroo dhufnee ilaallu isaa booddee vaaliyuuma isaa itti galchuu jechuudha. Waanuma arganne kana callisne keessa galchuu jechuudha. Kanaafiyyuu z baariin keenya meeqa jenna? 67 jenneera. 67 jenna egaa. 67 plus or minus hin jira mitiire? 67 ida'uu 2.58 jechuun z of alpha over 2 jechuudha. Times maalidha? Standard deviation keenya 5 arganneerra irra maal jenna? Square root of maal jenna? Square root in 930 dha jechuudha. 30 arganna. Koomaa jenne 67 ida'u 2.58 baay'isu 5 over 13. Kana jechuun 13 jechuun square root 900 jechuudha. Yeroo hojjettan meeqa isiniif dhufa jechuudha? 66.57 fi koomaadha isheen kuni 67.43 isiniif dhufa jechuudha. Sanadha jechuudha. Confidence interval percentage 99 keessatti maal jechuudha? Kana gidduutti argama population mean yookiin population parametriin keenya 66.57 fi 67.43 keessatti jechuudha. Population proportion immoo akkamitti barbaannaa kan jennu ilaalu. Population proportion isaaf immoo maal goona? Population proportion keenyaaf immoo large sample size gaafa fayyadamnu jechuudha. Proportion argannu sana plus or minus z of jetti isheen kun baay'ee mul'attu natti fakkaata. Z of alpha over 2 jettu. Z of alpha over 2 times proportion into jenne square root jala galchine jechuudha. 1 minus proportion over n jechuudha. Kana jechuun sample is considered large enough when both NP and NQ are greater than 5 jedha. Kana jechuun 1 minus p jechuudha. Q jechuun Q'n argannu kun 1 minus p dha. Fakkeenya naa ilaalu fakkeenya proportion keenya confidence interval gaafa barbaannu jechuudha. In a sample of 400 people who were questioned regarding their participation in sports keessatti participate godhanii jechuudha. 160 said that they did participate jedha. Sample meeqa fudhate? 400 fudhate. 400 sana keessaa maal godhe? Ispoortii keessatti kan hirmaatan 160 dha jechuudha. 160. Kanaafiyyuu confidence interval keenya maal irratti construct godhaa jedha? Confidence level percent 99 irratti maal godhiidha? Construct godhii jedha. So yeroo construct goonu proportion keenya maal nuu ta'a? Proportion keenya 160 isa arganne sana jechuudha. Hiruu 400 firreet arganna jechuudha. Yeroo sanaaf irru duwwaa tuqaa 4 nuu dhufa jechuudha. Proportion keenya kan hirmaatan jechuudha. Proportion gaafa jennu 400 sana keessa ispoortiitti kan hirmaatan jechuudha. 160 isaan proportion keenya sanadha jechuudha. So sana fayyadamne gaafa hojjennu jechuudha. Asii kana arganne kiwwiin keenya immoo maal ta'a? Inni kun duwwaa tuqaa 4 argate ta'ee kiwwiin keenya immoo tokko hir'isuu duwwaa tuqaa 4 jettu. Kiwwiin immoo meeqa argattu? 0.6 argattu jechuudha. Bifa kanaan hojjettu. Z of alpha over 2 jechuun immoo percentage 98 waan ta'eef meeqa ta'a? Alfaan keenya 0.02 ta'a jechuudha. Ishee immoo lamatti qooddu.
gaafa lamatti qooddan 0.01 ta'a jechuudha. Isaa booddee ishee kana 0.01 kana dhaqxanii z distribution irra barbaaddu jechuudha. Z distribution keessan irra barbaaddu. Yeroo sana haalan dura sanitti meen gaafa barbaaddan 2.33 argattu. Deemtanii teebilii irra yeroo barbaaddanii. So amma gaa formulaan keenya maalidha? Proportionii arganne sana plus or minus alpha over 2 times square root of p into 1 minus p over n dha jenna. So yeroo kana hojjennu proportionin keenya duwwaa tuqaa 4 hir'isuu jenna 2.33 times 0.025 jenna koomaa jenna 0.4 plus 2.33 times 0.245 jechuudha. Bifa kanaan arganna jechuudha. Yeroo conclude goonu we conclude that 98% confident that the true proportion of people in population who participate in sport is between 34.5 and 45.7 jedha. Ishee asitti arganne jechuudha. Persentiitti gaafa jijjiirru 34.5 fi 45.7 ta'a jechuudha. Persentii 99 confidentidha jechuudha. Maal ta'uusa proportioniin people keenya maal irratti hirmaatanii ispoortii irratti hirmaatanii keenya 34.5% fi 45.7% gidduutti argamuusa confidence persentii 98 qabnaa jechuudha. Carraan sanaan ala ta'uusa persentii 2 qofaa jechuudha. Kana jechuun exercise dha kuni ilaala. Inni kabiraan sample size determination dha. Sample size determination gaafa jennu sample size keenya yookiis immoo hammam fayyadamuu akka qabnu murteessuu jechuudha. Kana jechuun yeroo gaafa kana kaasnu common question kaasuu qabnu how many subject should I study kan jedhu kaasuu qabna. Yoo too small sample fayyadamne waste of resource fi waste of time nu jalaa ta'a jechuudha. Resulting keenyas akkasuma no practical use baay'ee insignificant nu jalaa ta'a jechuudha. Yookiis baay'ee gadi bu'aa nu jalaa ta'a. Resource keenya callisnee mafixuu ta'a jechuudha. Yoo too large sample size baay'ee sample size guddaa fayyadamne resource guddaa nu fixa. Data quality keenya maal ta'a baay'ee gadi bu'aa ta'a. Data quality compromised kan jedhu jechuudha. Any small difference can be statistically significant dha. Small difference imti tokko yoo argamteyyuu statistically baay'ee guddaa taati jechuudha. So when deciding on sample size jedha precision fi cost compare goon. Sample size gaafa guddaa ta'u precision keenya carraan itti population parametrii fi sample static keenya walitti dhiyaachuu isaanii guddaa ta'a jechuudha. Precision kan jennu. Costiin keenyas akkasuma guddaa ta'a jechuudha. Sample size gaafa guddin precision yookiin accuracy guddaa costis guddaa ta'a jechuudha. Precision is related to confidence level and confidence interval jedha. Yeroo point estimate is a single number jedha. Inni kun irra deebi'iidha jechuun sanuma si yaadachiise warri kun bu'aa qabu. By the way, yeroo sample size kanneen irratti hundaa confidence level fi point estimate irratti waan ta'eef kanuma si yaadachiisuufidha. So consideration keessa kan galchuu qabnu jechuudha. Yeroo sample size barbaannu margin of error kan jedhu consideration keessa galchuu qabna jechuudha. Inni immoo margin of error jechuun amount added and subtracted to estimate to form confidence interval jedhu. Maximum error jechuun ishee kana jechuudha. Asirraa akka argitan x bar plus or minus jedhe z of alpha over 2 times standard deviation over square root of n kan jennu margin of error jenna. Maximum error nuyi hojjennu jechuudha. Yookiin point estimate fi maalidha actual parameterin keenya garaagarummaan isaan uumuu danda'a yookaan errorin isaan gidduu jiraachuu danda'u yookiin differencein isaan gidduu jiraachuu danda'u margin of error jechuudha. Factory margin of error kana affect godhan factory garaagaraatu jira. Kana nu jala affect kan godhan. Innis maalidha? As an increase the width of confidence
interval decrease jedha. Inni kun gaafa guddachaa deemu jechuudha. Asii kuni maalidha? Confidence intervaliin keenya baay'ee gadi bu'aa deema. Standard deviation ishee kana gaafa guddistan immoo maalidha? Widthiin confidence intervalii keenya baay'ee in dabalaa jechuudha innis. As confidence level increase or decrease, the width of confidence interval increase. Confidence level keenya yoo dabala yookiin yoo hir'ates maalidha? Width of confidence intervalin keenya guddaa ta'a jedha. Maal godha? Kana immoo reduce gochuuf jechuudha. Kana reduce gochuuf standard deviation keenya lower gochuu qabna. Sample size keenya increase gochuu qabna. Confidence level keenya decrease gochuu qabna jedha. Sample size determination kabra maal irratti hundaa? Objective of study irrattidha. Design of study irrattidha. Degree of precision or accuracy, they allow deviation through population parameter that can be within 1% or to 5% jechuudha. Maal irratti hundaa? Degree of precision, objective of study, design of study, degree of confidence level, availability of resource irratti hundaa jechuudha. Sample size determination. Yeroo sample size keenya determine goonu maal goona jechuudha? Z over 2 Z of alpha over 2 the whole square times standard deviation the whole square jechuun over d square jechuun. D square jechuun maal jechuudha? D square degree of precision jechuun half width of confidence interval asirraa gaafa laaltan. Inni sample size dha, population standard deviation ishee kanadha. D keenya degree of accuracy yookiin precision keenya. Z immoo standard deviation normal value at confidence level desired usually at 95% jechuudha. Kanadha. Amma fakkeenyaan haa ilaallu. Sample size yaa murteessinu. Suppose for a certain group of cancer patients are interested in estimating the mean age at diagnosis. We would like 95% confidence level of 5 years wide, with a population standard deviation of 12 years. How large should our sample size? Kan barbaannu inni keenyadha jechuudha. Kan nuuf kenname maalidha? Confidence levelin keenya 95% nuuf kennameera. Een keenya yookiin standard deviation population keenya meeqa nuuf kennameera? 12 year nuuf kenname. Diin keenya immoo 5 nuuf kennameera jechuudha. Hammam bal'ataadha? Confidence intervalii kanarra percent 95 irratti hammam bal'ata? Waggaa 5 jechuudha. Interval akkasiitu jira jechuudha. Diin keenya ishee kanadha jechuudha. Degree of precision keenya. So yeroo formula keessa galchinu z of alpha over 2 the whole square times standard deviation square over d square jechuun meeqa nuu dhufa jechuudha. Yeroo percentii 95 alpha over 2 keessan barbaadan akkuma dura tokko tuqaa 9 sana siniif dhufa. The whole square gootu times jettu 144 kana jechuun 12 kana jechuudha. Standard deviation keenya ishee kanadha. So 12 yeroo the whole square gootanii isa argattu. Ishee kana square gaafa gootan kana square gootanii ittiin gaafa baay'istanii ishee kana immoo 5 kana lamatti qoodu. 2 tuqaa 5 kana jechuudha. Over 2 jennee arganna waan ta'eef jechuudha. Kana gidduutti interval wayii gidduutti waan argamuuf lamatti qoodna. Wiiziin gaafa jedhu garuu hin qooddani lamatti kana jechuudha. Lamatti hin qooddani. Wiiziin hin jedhu yoo ta'e garuu d keessan lamatti qooddanii the whole square gootu gaafa the whole square gootan kana argattu jechuudha. Approximately 8.5 yookiin immoo approximately inni lakkoofsa sample size dha waan ta'eef tuqaa jennee fayyadamuu hin dandeenyu. Approximate dhaan keenya kanaaf 89 nuuf ta'a jechuudha. Kan proportion immoo akkamitti barbaanna? Kan proportion gaafa ta'u immoo n keenya equals to jenna z of alpha over 2 the whole square jenna akkuma dura times jenna pq. P jechuun percentii 4 yoo ta'e akkuma dura q'n keenya immoo 1 minus 0.4 jennee arganna over d square jechuudha. Over d square jennee arganna. N keenya akkuma dura sample size dha
inni barbaadamtu p percentage dha yookiin proportion keenya q'n immoo 1 minus p keenya dha d degree of acquisition dha precision dha z immoo confidence level dha jechuudha. Kanaaf fakkeenya fudhannee ilaalu. Suppose that you are interested to know the proportion of infant who breastfeed greater than 18 months. 18 months of age in a rural area. Suppose that in a familiar area, the proportion of breastfeed infant was found to be 0.2 jechuudha. P in Kenya 0.2. What sample size required to be the true proportion within plus or minus of 3% with confidence level of 95 jechuudha. Kana jechuun confidence level 95 innuu kenname. D in Kenya percentii 3 innuu kenname jechuudha. Percentii 3. D in percentii 3 jechuudha. Kabira maaltu nuu kenname? P in Kenya meeqatu nuuf kenname? 0.2. Q in Kenya immoo meeqa jechuudha? 0. P in Kenya 0. meeqa nuu ta'a jechuudha? 0.8 nuuf ta'a jechuudha. P in 0.8 ta'a jechuudha. So formula isa directly gaafa galchinu jechuudha. D in Kenya 0.03 dha. Within jedha waan ta'eef hin hir'u jechuudha. Kanaaf Z of alpha over 2 jechuun percentii 95 jechuun tokko tuqaa 9 square gootu 0.2 times 0.8 jettu jechuudha. Waliin gaafa baay'istanii 0 irra 0.03 the whole square gaafa jettan meeqa argattu 683 keessan argattu jechuudha. Haala kanaan hojjenna. Chapter 2 xumurree jirra natti fakkaata. Chapter 3 dhaan walitti deebina. Horaa bulaa galatooma.